Hardhas egaa waa'ee sharafaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Hordoftootaa fi jaallatamtootaa kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Seettembarii 18 baatii 9 2025 meeqarra akka jiru waliin ilaalla. Akkuma beekamu sharafni karaa gabaa gurraachaa yookiin immoo karaa bilaak maarketii hedduu dabaleetiin jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya warri mana koof immoo haraa taatan laayik godha, sheer, sabskiraayib gochuun maatii kootti dabalama. Odeeffannoo adda addaa wal biraan geessisna jechuudha. Akkasuma notifikashinii oliirra godhadha yeroon viidiyoo lakkisu kallattumaan akka isin bira ga'uuf jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafoota kanneen akka Turkii riilee, Oman riyaal, Joordaan diinaar, Kuweet diinaar, Bahrein diinaar, Dubaay diraam, Saudi Arabiyaa riyaal, Yuuroo, Swiss firankii, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Ameerikaa doolaar, Kaatar riyaal, Israa'el shiqeel, akkasumallee Kuweet diinaar, Indiyaan ruupii, Yemen riyaal, Ijipshaan paawundi biyyoota hedduu isinii qabadheetiin dhufeetiin jira jechuudha. Isinirraa kan eegamu laayikii qofadha jechuudha. Yaada qabdan gaaffilee adda addaa qabaattan immoo jalatti barreeffachuu dandeessu. Sagantaa guyyaa gaaffii keessan isinii deebisu viidiyoodhaan as baheetiin jechuudha. Gaaffii keessan tokko tokkoon nan isiniif deebisa jechuudha. Gaaffii namni tokko yoo gaafate deebii nama baay'ee ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa gaaffii keessan nan deebisa tokko tokkoon jalatti isinii deebisuu irra viidiyoo isaa hojjedhee yoon isinii deebisetu irra faayidaa qaba jechuudha. Maaliif namni tokko irraa barachuu danda'a waan ta'eef guyyaa tokko sharafa yoo isinitti hime guyyaa tokko immoo yeroo komentiin baay'ee ta'u komentii jalaa yaadni baay'ee yeroo ta'u gaaffiin baay'ee yeroo ta'u walitti qabee isinii deddeebisa jechuudha. Abshir waan barbaadan barreessuu dandeessu. Waan an irraa beekurraa na isiniin deebisa. Waan hin beekne immoo nama beeku gaafadhe isinii deebisuuf abdiin qaba jechuudha. Egaa gara sharafaatti yeroo gallu guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 163.45 olee jira. Egaa guyyaa kaleessaa irra sharafni karaa gabaa gurraachaatiin ol ka'eetiin jira jechuudha. 61 irraa ka'ee gara 63tti ol siqeetiin jira. Sharafni yoomiyyuu ol ka'aa adeemaa jira jechuudha karaa gabaa gurraachaatiin. Akkasuma immoo karaa baankiitiin Ameerikaa doolaarri tokko 138.74 oleera jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 108.19 olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 88.83 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 118.53 olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98.66 olee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 206.33 olee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 169.65 olee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 192.68 olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 161.66 olee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 222.17 olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 183.51 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroon. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.64 olee jira jechuudha. Akkasuma Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.0 yookiin duwwaadhaan olee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa hewaan tokko 19.6 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.95 olee jira. Akkasuma Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 424.73 olee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 230
tuqaa 55 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 535 tuqaa 36 oolee jira. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 433 tuqaa 52 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44 tuqaa 52 oolee jira. Baay'ee bareedaa ta'eetiin jira jechuudha. Yeroo kana warreen yeroo gabaa gurraachaatiin 44 tuqaa 52 ta'uu kana birrii tokkoof adii yoo isinirraa kutataniyyuu 43 akkasuma 43 adiidhaanillee isinii erguun ni danda'u jechuudha. Namoonni baay'een abdiin kutatina sharafni ooluma jechaa jira waan ta'eef jechuudha. Namoonni maallaqa guddaa fa'aa of harkaa qabdan tarii yaaddoo keessa isin galcheera ta'uu danda'a. Ol ka'aa adeemaa jira. Akka duraatti ol daddabalaa adeemaa jira jechuudha. Akkasuma Dubaay diraamni tokko immoo karaa baankiitiin immoo 37 tuqaa 78 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43 tuqaa 56 oolee jira. Akkasuma namoonni Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Akkaataa baay'ina maallaqa keessanii kan inni isinii sharafamaa jiru jechuudha. Egaa namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 24f adiidhaan jira jechuudha. Akka 24f adii yeroo isiniin jedhu tokko isheetu 24f adii utuu hin taane maallaqa qabdan sana jechuudha. 1,000 baay'istanii fakkeenya 2,000 yoo qabaatte 2,000 baay'isu 1,000 hiruu 24 tuqaa 50 yoo jette maallaqa kee namni tokko too sindagiin argachuu ni dandeessa jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokko ishee 40 fi adii jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan 500 gadi hanga 1,000 akkas waan taate immoo xiqqishuu jedhamte waan ta'eef isin immoo 25 jira. 25 jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishii birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Garaagarummaan isaan irra jiru adii tokko jechuudha. Garuu immoo kaleessa namni wayii 2,000 birriin kee xiqqishuudha naan jedhanii 38 naa ergee kana jechuun 26 jechuudha. Dhugaa waaqa 26 kuni birriin 2,000 xiqqoo ta'ee otoo hin taane isaan sileyyuu maal fiddi jedhaniiti haala kanaan gadi cabsanii ergaa jiru jechuudha. 30 birrii riyaala 2,000 birrii xiqqoodha jedhanii 38 naaf shallaganii jetteen obboleettiin tokko komentii jalatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf 2,000 xiqqoo miti. 2,000 25 yookiin immoo 24f adiitti herregama. 39 yookiin immoo 40 ta'uu qaba ture. Isheen immoo 38 naa herregan jette hin beeku gaa kuni haala daldalaa sanaati isiniin jedha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin 36 tuqaa 97 Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43 tuqaa 67 oolee jira. Israa'el shiqil tokko 48 tuqaa 98 Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaan tokko tuqaa 82 Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaan 0 tuqaa 65 Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaan 3 tuqaa 33